baay'ee poostii isaa yoo ilaalee kanatti losoon ta'in adda maal poostate jedhee namni eegu gurbaa Abdii Muudee jedhan tokko. Bassaan jedha. Bassaan artistii Oromoo keessaa dirqama tokkotti heerumuu qabdu osoo jedhanii eenyuun filattii eenyutti heerumaa yoo san Geetahuun filadha. Akkam nagaa jirtu hordoftoonni Gaaffii Taayims. Ani weellistuu Bassaa Kadiriiti. Gaaffii Taayims irraa naaf dhiyaataniif deebii kennuudhaaf adda asitti argamee jira. Waliin turra. An ogummaan kiyya weellistuudha. Walaloo fi yeedaloo mataa kiyyaan barreessaa. Hagammaa sirboottan an hojjedhe sirboottan akka Kuushan Gafaa, Galanni Kanaarii, Tirrii, sirba Oromoo Walloo fi Digi Cubbuu ka jedhamu nama waliin hojjedhee jira. Hayyee akkaataan ogummaa kana itti seene jechuudha. Dandeettiin yeroo baay'ee of keessatti hin beekne hedduutu nama keessa dhagama jechuudha. Dandeettii kana osoo haa ta'u ofitti hin beekin yeroo baay'ee namni gochaalee ati gooturraa namni hojii akkanaa hin dandeetta jedhee kasitti himu jira jechuudha. Anillee hojii kana akkamitti akka itti seene isinitti hima. Tokko gumii mana barumsaa gumiilee garaagaraa irratti hirmaataa ture. Gaafa hirmaadhu waan mana dhagahamu hojjetaa ture jechuudha. Hojii an hojjedhu kana keessatti immoo akka artiin na keessa jiru namoonni gaarii baay'een hiriyoonni kiyya barsiisonni kiyya hojii artii kana hin dandeetta jedhanii natti himanii anillee akkasumaan itti fufee waan na keessa jiru baasee addaasiin ga'eera jechuudha. Ammas gaaffiin itti aanu ogummaa ofii qabdurraa maal fayyadamteetta uummata Oromoo maal fayyade jettee yaaddaa akka jedhudha gaaffiin na dhiyaate. Ogummaa qaburraa wanti an fayyadame ogummaa jechuun faayidatti jijjiirtee miti takka wanta si keessa jiru hojjettee yuugaaf baaftee ogummaa sanirraa fayyadamteettaa jechuudha. Maaliif jennaan artistii jedhamuuf namni tokko dandeettii artii san guutuutti qabaachuu qaba. Dandeettii qabu san immoo gaafa hojjedhee uummata biraan ga'e uummata kiyya fayyadeera jechuudha. Wanti irraa fayyadame hojjedhee baasuudha. Wanti uummata kiyya fayyade immoo aadaa fi artii uummata kanaa guddisaara jedhee yaada. Gaaffiin itti aanu gaaffii nama na dhiyaate jechuudha. Bassaan kiiloo meeqa dheerinni isii meetira meeqa ka jedhu. Ayyee kiiloon kiyya 55. Dheerinni kiyya immoo meetira 1 fi 72. Gaaffiin itti aanu moodelingii yaaddee beektaa. Moodelingii yookaan dorgommii bareedinaa jechuudha. An miidiyaadhaan ilaala. Namoonni baay'een yaada naa kennu hojjaa kiyya ilaalanii jechuudha. Yeroo tokko yaalee beeka'ee yeroo tokko aadaa fi turizimii Shaashamannee Miss Daaspooraa ta'ee akka dorgomuu gara Adaamaa na erganii turanii. Ani immoo yeroo sanitti keessa kiyya ka jiru aartiidha, weellisuudha. Dharraa waan keessa jiru ittiin baasu karaa wayii barbaadaa ture malee waa'ee moodelummaa kana hagana hunda keessa kiyyan jiru ture. Dorgomee jira. Top 10 ka jedhamu keessa seenee ture. Achi booda fedhuma waan hin qabneef ani wanti ani yaadu weellistuu ta'uudha waan ta'eef ani karaa hojii kiyyaa goree jechuudha. Gaaffiin itti aanu Facebook irratti namoota lamaa ibsi jedha. Namoota lama keessaa tokko kayoo poostii isaa argitu jaalattuu fi kasitti tolu jechuudha. Kammoo yoo poostii isaa argitu baay'ee si aarsu eenyu maqaa isaa waliin ibsi jedha. Gaaffii namaa jechuudha. Natti naariidha garuu baay'ee poostii isaa yoo ilaalee kanatti osoo hin ta'in adda maal poostate jedhee namni eegu gurbaa Abdii Muudee jedhan tokko.
baay'ee fataa hana godha beektaa. Ka jibbu eenyu maannoo baalla. Abon addiiftanii nama baay'ee na jibbisiisu. Abon beekuun qabu nama akkasii akkam godhu. Gaafiin itti aanu jechuudha. Wallee kee keessaa hedduu ka jaalattu sagaleedhaan nu ibsii jedha. Wallee hagamma hojjedhe hundayyuu baay'ee jaaladha. Maaliif jennaan waan jaaladheef hojjedhe. Garuu keessaan ka garaa na nyaatu kan walleen an sirrii jaaladhu jechuudha. Kush hangafa. Ni deemnaa, ni dhaqqabnaa. Bakka garaan hundaa yaadu, bakka garaan hundaa yaadu. Sibila utubaan koo turee bulus rimminyaatu akka odaat kan jabaatu amma siddaana ballatu jedha walleen an jaaladhu. Hayyee gaafiin itti aanee naa dhiyaate sirba haarawaa ammatti qabattee dhufaartaa. Sirbi qabattee yoo jiraate sirbi qabattee dhuftu suni sirba akkamiitii ka jedhu naa dhiyaate. Eeyyeen sirba baay'ee istiidiyoo irraa qaba. Sirba kana ogeeyyiin baay'een akka yaada naa kennan kamtu uummata Oromoo madaala kamiin qabadhee bayaa jedheeti sirba baay'ee filachiisuu jira. Hagammaa yaada naa kenname yaada warroonni saampila dhagaan naa kennan keessaa sirba ammayyaa, sirba maraataa, sirba addunyaa waliin dorgomuu danda'u. Safuu yookaan saaffaa cabsitee jettanii akkanaan komanne. Maaliif saayinsii muuziqaati waan ta'eef sirba akkasii qabadhee dhiyaatu jira. Gaafiin itti aanee naa dhiyaate baacoo yookaan wanta nama kolfisiisuu danda'u yookaan wanta hordoftoota gaaffii taayims bashannansiisuu danda'u qabdaa jedha. Yoo kolfisiiseef hin beeku waan xiqqoo asirraa isinii taphadha. Jaartii takka jira beektaa ollaa keenya. Jaartiin baay'ee jaartee jechuudha. Ciiftee du'a qofa eeggatti. Ollaa keenya ciiftee du'a eeggatti. Bira deemeeti dubbisee waliin tattaphadha beektaan. Guyyaa tokko osuma hiriyyoonni kiyya alatti taphatan ani immoo fiigeeti jaartii bira seenu. Gaaf bira seenu bassaa naan jette. Yee jedheen. Natu du'e moo maaltu alaan wacaaraa jettee du'a eeggataatti waan ta'eef waan duute seete jechuu jaartiin. Hayyee gaafiin itti aanu bassaan hojii aartiititti ergaa seentee mudannoon aartiin wal qabatu. Mudannoon isii mudate maalidha jedha. Gaaffii taayimsiiti kun. Eeyyeen mudannoo namni hin qaba hojii hojjetu. Hojiilee hojjetu keessa namni mudannoo dhabuu jiru. Yeroo jalqabaatiif Shaashamannee irraa dhufee Finfinneetti sagalee seenee ture. Sirbuuf jechuudha. Barreessuu malee, yeedaloo hojjechuu malee, ani waan beekuun qabu waa'ee istiidiyoollee. Hin dhufee nama qabatee na fidee gaaf sagalee seenu. Osumaan beekiin dikkoo natti ulfaatee qofa'ee ture sagalee an seene sin keessa qofaan seenee jira jechuudha. Achiin namichi abbaan istiidiyoo gaafa sagalee banee na dhageessisu qofaa kiyya keessa jira. Akkamiin sagalee kana waliin sirba naa hojjetta jedheeti miila takkaan dhaabee istiidiyoo jechuudha. Waan keessaa ba'uun seene sagalichi. Sagalichaan qofaa sun waan keessaa ba'uun natti hin fakkaanne. Keessaa naa baaftu malee jedheen mana miila takkaan dhaabe. Na kolfaa turan. Kanuma mudannoon kiyya. Itti aansee immoo maal jedhaa gaafiin Oromiyaa keessaa magaalaan keessa osoo jiraadhee jettee hawwitu yookaan keessa jiraatuuf jaalattu kami jedha. Oromiyaa keessaa dhugaa magaalaa Shaashamannee jiru kiyya guutuu osoo keessa jiraadhee natti tola. Maaliif keessatti yeroo diqqoo ajjeet dhaladhee
Shaashamannee baradheera. Qilleensi isaa bakka fedhe osoo dhaqee osoo biyya kana keessaa ba'ellee qilleensi sun nan dhufa yeroo tokko tokko. Baay'ee jaalladha. Gaaffii nama naa dhiyaate immoo sirboottan hagammaa hojjette keessaa sirbinaan dhagaamne jettee yaaddu kam jedha. Dhugaadhee sirbanaan dhagaamne jira. Sirba reegeeti. Sirba Haacaaluudhaaf hojjedhe jechuudha. Galanni Kanaaree jedha mata dureen isaa. Sirba san immoo sagaleedhaan asirraa nuu jedhi naan jedhaniirani. Hayyee. Jallisi naan jedhu hin jallisuuniyaa. Hundi naaf beeku rakkoo lammii keeyaa. Jallisi naan jedhu hin jallisuuniyaa. Addunyaan argu rakkoo lammii keeyaa. Kun gosaa lubbuutii. Sanuu lubbuu gootaa biyya jaaree galanni Kanaaree jedhamu ziqqicha. Gaaffiin dabalataa naa dhiyaateera. Bassaan ogummaa aartiitiin ala ogummaa biraa dandeettii biraa sirrii qaba ka jettu maalidha jedha. Dhugaa akka qoosaatitti ilaalina ogummaa dabalataan an qabu kan. Ogummaan an dabalataan qabu saayinsiin addunyaa kanarra baay'ee guddataara. Namni elektiriikii fayyadama. Waa baay'ee wanta dura qabnu san dhiisaa dhufaarra jechuudha. Yoo akkana jedhu fakkeenyaaf namni elektiriikii barate abidda dafee qabsiisuu dadhabuu danda'a. Anam hatattamaan kasala kibriitii qofan akka inni sekendii qabsiisa. Kun ogummaa kiyya dabalataati. Bassaan qaama isii keessaa gaafa daawwitiidhaan of ilaaltu. Kam jaalatti kamtu itti tolaa jedha. Qaama kiyya keessaa akka jaaladhu kalarii kiyyan jaaladha. Bifa Oromooti. Magaalaa bakka hunda filatamaadha. Ammas bifa gurraachi baay'een ittiin boonu waan ta'eef kalarii kiyya baay'ee jaalladha. Gaaffiin itti aanu waan filatuuf nama dhibu kun. Bassaan jedha. Bassaan artistii Oromoo keessaa dirqama tokkotti heerumuu qabdu osoo jedhanii eenyuun filattii? Eenyutti heerumaa? Eenyutti heerumaa? Yoo san Geetahuun filadha. Abbaa Bulloo. Jetta aboo yoo san hin narraadhe. Gina osoo jaarsa wayii filadhe. Gaaffiin itti aanu Bassaan sooshaal miidiyaa irratti akkamii jedha. Bassaan sooshaal miidiyaa irratti Facebookiin fayyadama. TikTokis akkasuma. Wanta garaa naan qate postatuu danda'a. Wanna dhaga'ame barreessuu danda'a. Hayyee asirraa gaaffiin na dhiyaate ammas namni Bassaa barbaade yookaan namni Bassaa argachuu danda'u yookaan namni dubbisuu danda'u karaa kamiin argata jedha. Namni na argachuu barbaade Facebookii qaba. Maqaan isaa Bas Kadir jedha. Bas Kadir jedha. Kana wanti godheef Bassaa Kadir jedhanii Facebookii baay'eetu babbanameera. Kanaaf immoo diqqoo adda godhuuf akkas godhe achirraan yaada barbaadannaa kaa'uu dandeettu, naa barreessuu dandeettu, request illee erguu dandeettu. Hayyee gara xumuraa deemuu jirra akka gaggeessitoonni Gaaffii Times natti himuu jiranitti yeroon kiyya gabaabbatu jira. Asumaan namni thank you jechuun barbaadu warroottan akka ani hojii aartii kanaan miidiyaa ba'u na gargaartan sagaleen illee ogummaan illee qarshiin illee hundi keessan baay'ee galatoomaa jedha. Ittaan sun immoo warra Gaaffii Times na kabajanii na jaallatanii waan na dhagahamuu fi waan isaanii dhagahame na gaafachuuf asin na affeeruu
isaaniitiif baay'ee galatoomaa jedha. Akkasuma miidiyaa kana nu guddisaa. Thank you. Hayyee iddoo bareedaa isin argitan kana qilleensa fudhataa abaaboo garaagaraa laalaat asitti gaaffiif deebii godhaa turreerra. Bakki kun immoo Bloom Greenery Gannat Hotel Kaasaa Mool Gamoo sadaffaa irratti argama. Dhuftanii meeshaalee babbareedaa kana mana keessan ittiin bareechifachuu dandeettu.